Ashamaa harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaaf kabaja bakka jirtanitti sinaa dhaqabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoo jajjabaa wayitaawaa qabannee isiniif dhiyaanneerra amma dhuma xumura qophii keenyaatti nu hordofaan affeerra keenya odeeffannoo wayitaawaa fi yeroo waliin deemu maalidha kan jedhuuf qabamuu Dabratsiyoon Dabra Mikaa'el akkasumas immootu yaa loloota amma naannawa Amaaraa keessatti deemsifamaa jiran akkasumas Wobon gama lixaa kanatti guututti magaalota garaagaraa to'atuu fi akkasuma ibsa mootummaan kaleessa baasee irratti kan bal'inaan isiniif himuta. Amma dhuma xumura qophii keenyatti yoo hordoftan hunda isaa adda baafachuu dandeessu jedhee nama Reedii Adam Tube. Namoonni chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan yoo jiraattan subscribe gochuun mallattoo bilbila sayyoo tuqxan kallattiidhaan odeeffannoon keenya qabatamaa fi waayitawaan kan isin bira ga'u ta'a jechuudha. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamutti guyyaa kaleessa nuti amala keenyatti odoon seenimee oduutti odoon seeniin amala keenyarraa kijiba jibbina dhaaba deeggarruu hin qabnu waan haqaa qofarratti dubbanna waan ta'eef kijibaa fi dhugaa adda isiniif baafna jechuudha. Egaan kijiba akka tasaa har'a immoo guyyaan kan biltsiginnaati. Biltsiginnaa kan arrabsuudha. Samoora biltsiginnaa faarsee har'a immoo inni arrabsa. Maaliif yoo isaan irraa daban nan qabaan amala kiyya. Yoo isaan karaa irraa daban qabboodee isaan qaban. Macarrashaa warra falmatu kanallee jechuudha. Warri falmatullee gizee isaan kararraa goran gaabboodee qabaan amaluma kiyya kun soban jaaladhu uumama kiyyatti waan ta'eef. Egaan akkuma beekamutti guyyaa kaleessaa guutuu miidiyaa fi sooshaal miidiyaa biltsiginnaa guutuu irratti baga gammaddan congratulation wanni jedhu wayi bal'inaan hafarfamaa ture sirriitti miidiyaa kana biizii gochaa ture. Innis maal inni mootummaan naannoo Tigraay yookaan Dabratsiyoon Dabra Mikaa'el Dr. Dabratsiyoon Dabra Mikaa'el kan bulchiinsa naannoo Tigraay mormaa ture yookaan amma yeroo ammaa juuntaa humna badii jedhamanii kan barbaadamaa jiran to'annoo mootummaa jala oole jedhanii haasa'amaa ture. Guutumaan guututti odeeffannoon Dabratsiyoon Dabra Mikaa'el qabamuusaa hangamta qabamuusaa dhugaadha. Eessarraa maddisaa isa qofaa miti mootummaan asirratti wanta dubbate qaba kan jedhurraa kan dubbannuta. Egaan akkuma beekamutti Dabratsiyoon Dabra Mikaa'el yeroo ammaa kanatti fi dabalatee namoonni juuntaa jala hiriiran warroon humnoota badii ta'an akka Geetaachoo Raddaa, Abbaay Tsaayyee, Geetaachoo Asaffaa fi kanneen kana fakkaatan hedduun akka barbaadamaa jiran miidiyaan guutuun ni beeka. Haa barbaadamaa jiraatanii iyyuu malee hanga ammaatti namni harka kennatee jiru keeriyaat qofa akka taatedha. Egaan Dabratsiyoon Dabra Mikaa'el qabamuusaa guututti soba ta'uusaa adda baafannee jirra. Mootummaan waan kana hin dubbanne kan dubbate jala deemtotaa fi akkasuma warroota deeggartootatu congratulation jedhee miidiyaa kana biizii gochaa ture. Ammaaf mootummaan hanga ganama kanattis ibsa baasetti namni qabame tokkollee akka hin jirredha. Mootummaan mataansaa kan dubbate kan barbaadamaa jiranidha. Poolisii federaalaatiin opereeshinii taasifamaa jiran Tigraay keessatti guututti manneen isaanii fattashan jarri mana keessa hin jirtu. Kan argatan mattaawaqaawwanii fi sanada adda addaa kan achi keessatti isaan itti fayyadamaa turanidha malee namni hanga ammaatti harka mootummaatti gale tokkochi hin jiru. So warri biltsiginnaa kun kijiba nafarsinaa. Dhugaa yoo qabaattan nuu dhugaa keessan isinii himna. Yoo dhugaan qabaanne garuu kijibaan nama hin guutina. Sanuu kijiba gurguddaa akkanaan kijibina. Maaliif? Dabratsiyoon qabame jechuun bar miidiyaan biyyattii jala viidiyoo waraabbisilaa. Kallattiin liivii ilaaltanii bar akka gaafa amma dura wannoo qabame san namichi maqaasaa kan gara Suudaan deemu qabame tokko daanyoo Kinfee Daanyoo akka Kinfee Daanyoo guyyaa xiyyaara keelloodhaan qabamu san akkasitti argisiisa mootummaan. Maaliif namni inni barbaadaa jiru harki guddaan Dabratsiyoon Dabra Mikaa'el mootummaan kun kan barbaadu osoo kan qabu taate viidiyoo osoo hin taane liivii dabarsan agarsiisa. Kuni beekamaadha. Maaliif humni badii namni biyya san shororkeessummaa hangana ga'uuf isa saaxile namticha san. Kanaaf warri biltsiginnaa sobina jarruuyyuu ofii isiitti fiddi mootummaan iyyuu nu argisiisuuf deema waan ta'eef kijibinaa. Injifatuun dhugaadha. Garuu Dabratsiyoon qabamuun immootu soba. Lolli xumuramuunis dhugaadha. Poolisii federaalaa barbaadaa jiraachuun dhugaadha. Manneen isaanii fattashamanii jiran guututti manni isaanii to'annoo jala oolee jira. Bakki hojii adda addaa istiidiyoo adda addaa dhaabiyaan televezyiinii hundi to'annoo jala oolee jira. Kan dhabaman yeroodhaaf isaantu dhabame. Biyya jiranii biyya alaa jiranii hin beekamu. Haa ta'uti amma dura mootummaan
iddoo Agara Salaam jedhamutti argamanii maatii isaaniitiif qusannedhe. Dubbiin sunis shakkisiisadha. Maaliif jarri akka mootummaa of danda'ee tokkotti biyya san keessa socho'an waan ta'eef gara biraattis baqatuu danda'an. Biyyoota akka biyya ammaan jiru kana ta'uu danda'anii gara Ameerikaas ta'uu danda'anii biyyoota garaagaraa deemuu danda'an jechuudha. Kanaaf qabamuun Dabratsiyoon Dabra Mikaa'el sobaadha. Odeeffannoo biraatti yoo isinii darbe lixa Wallaggaatti keessawuu Qeellam Wallaggaatti woboon guutuutti magaalaa to'atee jira. Akkuma suuraalee adda addaa argaa jirtanitti yaadannoo wareegamtoota ABO kan amma dura Liyyu Poolisiin Oromiyaa lafarra xarayideessan irratti yaadannoo taasisaa turan guyyaa kaleessa magaalaa Addabaabaayii Walakkaatti shaamaa qabsiisanii jechuudha. Kun odeeffannoo qabatamaa gama Qeellam Wallaggaattirraa nu ergameedha. ABO'n akka juuntaa san humna badii osoo hin taane humna biyya ofii ijaaruu barbaaddu. Baay'isawee ABO fi juuntaan garaagarummaan isaanii maalinni ABO'n kan barbaadu ummata waa'ee ummata ofiiti. Isa malee ummata nagayaa hin haleelu. Lammaffaan mootummaa kanaa gara hin taane miidhuu hin barbaadu. Kan inni barbaadu gaafiin kiyya haa deebi'u fi namoota dubbii barbaachetti dhaqe ofirraa haleeludha. Malee akka jara kaanii dhufanii biyya dha'uu biyya maal jechuu waan akkasii biyya akka jeeqamtu hin barbaadan ABO'n jechuudha. Kana garaagarummaa isaanii ABO'n gaachana sabaati. Biyyattiin tun tasumallee akka shororkooftu hin barbaadan. Tuqaa hin barbaadu bas ABO walumaa galatti hin tuqinii gaafin isaanii akka deebi'u barbaadan. Sirritti kaayyoon isaanii gaafin deebi'uudha. Osoo akka jara karaa amma biyya balleessuu barbaadanii wantoota adda addaa deemanii magaalaa keessatti balleessanii bakka qaamni mootummaa jiru akkasitti ajjeesanii maali jedhanii jarri akkas hin go'aa jirtu. Jarri akkas gochaa hin jirtu. Kan gochaa jiran waan barbaadanii fi namoota badii warra isaan ajjeesuudhaaf deeme ofirraa deebisan. Kanaaf ABO'n Qeellam Wallaggaa keessa jirtan jabaadhaa rabbi isin biraa dhaabbatu gootowwan kenna isiniin jenna. Inni biraa immoo akka tasaa ibsi kaleessa mootummaan baase tokko ammallee bifa haarawaan ABO shanee kan jedhamtu akka deebi'anii harka kennatanii mootummaadhaan deebi'an sodaachisummaa argite. Amma sila Tigraay TPLF injifanneerraa sodaatanii ofii isaaniitti ol deebi'an jedhanii xalayaa abbaa gadaatti erganii abbaan gadaa amma gara ABO'titti jaarsummaa deemuuf deemaa jechuudha. Akka amma duraa san harka kennadhaa galaa maal jechuuf hin kennatina harka hin kennatina tas maana malaman taane bosona keessatti tafa maqaa keessaniin iyyuu kabajamnee hin jiraanna jechuudha. Waan biraa dha'uu iyyuu dadhabdan injifatuu iyyuu dadhabdan maqaa isin bosona jirtaniif san qofa ONG yookaan ABO'n bosona jiraa jedhan. Sababa sanii warri qeerroo abdii godhata akkasuma mootummaa sodaa keessatti uumamu waan ta'eef nama 5 illee otaatan nama 10 illee otaatan harka hin kennatina achuma tura dhugaan isinii himaan. Baay'ee barbaachisaadha isin maqaa dhabu. Amma Amaarri sababa keessan sodaattee jiraataa jirti. Osoo isin bosona keessa jiraatu baattanii qaata daangaa nutti cabsiti. Jaran nu fixa ka jedhuun sodaa daangaa Oromiyaan tuqanii jechuudha. So isin akkuma ammaa jirtan kanatti cal'istanii jiraatuun keessan qofti nama fayyada. Odoo waa takkan hojjetin bosonuma jiraachuun keessan qofti baay'ee tokko Oromoo boonsaa dhugaa rabbiititti maqaan keessan qofti hin boonsa. Maqaan ABO silaa hunda keenya keessa jira. Haa ta'uti keessan immoo daran hunda boonsa jechuudha. Kanaaf hundi keessanuyyuu ABO jajjabeessa. Akkanumatti akkuma isaan jiran kanatti yoo danda'amettuu makamaa isiniin jedha. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoo nuti har'aaf isinii qabannee isinii dhiyaanne kana fakkaata. Hanga dhuma xumura qophii keenyatti teessanii hordofuu keessaniif galatoomaa Reedii Adam Tiyuubii namoonni chaanala kiyyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuu maatii keenya ta'a isiniin jedha. Turtii gaarii fayyaa naa ta'a.